دبلي هذا بابا دايم لدمعتي قلبي انما جبا يا رب منك حيث جبات بالمين ورتين دي سنهاية تكون تاي غرغر سكتيني بكات تيرو هذيني جانا كره وانا نرقم لدقتين بره Kanda wate mate bo malentare namni namma kapuranda en sabare sadiyota da kabane ranjere unje dona chitta je famran sabare kana vano bima wara jeta gare dai mate ko lo bimbare kanumre da woga to ko bagare wanta kar kamenda bare tutti vogate dublini ater konu dai gargar sagedini obsan waqt rifam nasa kana yon kabamal jale nasasa gojadu indi garana marasa ya ummat baladaga tabasa aduin ummata ole kadamasa ummata malaina namne sadirasa ulanu tibite bukise bachasa anundanim ne gabasa kana bechala zubbele ayatele konu tai gargar saketini. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليان المان رمودا هم تقسمون بكجر تنيتا كم جتنا نجيا فيا دا سنين جتشا أنا بوليس قسمون سنين لقبا سنين دفعتين جرا دبيا جايبا أوتو قبضتين سنين دفع جرا واي قرتي والفلو بالسجن نادا خديين جخناتي في أكسم قرتي بفهمو ورانا بلسما ورمو أولا يرو أمانتنا سنين قبضتين جرا اتنادي دان آفراتيا فيديو كنا شير وليف قدا ولا قبسة هم تكسنوا بكاجي تاني تقرتي ولينجيا وان أجايبا قرو والبوفنا جاتو ما تدري إن كبدر فيلمين واي قرتي فيلمو بلسجنان دهنيا كنا والفلتة والديفتة في أكسما وراني أدب لسما أورمودا أكتكا مدرو بفهمين بينتي بفهمو إساتي سنرتي ilmaan Oromoodha biyyoota diiyaasporaa keessa jiran akkasumas biyya keessa jiranis hirmaannaan isaaniitii fi ijaan warra bilisiginnaa ka amma filame kana dubbiin isaanii karam akka deemtii ilaaluun isaan bira jirti jechuun ta duraa irraa inni isinii kaasa waa'ee wal fiffiluu bilisiginnaa ammaan tana adeemsifamtee sanirratti sapiraayis hin ta'ina wanni haareenii takka illee hin jirtu. mootummaan ammaan tana ka amma dhufe kanaatu Oromoodhaaf irra bada ka eega laayisensii fudhatee kana badaan jechuudha. Duraan laayisensiin qabanii hin filamne xiqqishee uummata Oromoo Sudaanii qabanii amma laayisensii fudhatan laayisensii ittiin nama fixan fudhatanii jiranii jechuudha. Saniif abaluu bikka tana bu'ee abaluu bikka san bu'een wanni haarayini gartee isin gammachiiftu takka illee akka hin jirre beekaa maaliif waan nama gaddisiisu malee kan filiin akka taa'ee danda'a akka naala dhiisanii nam fillee jee iyyuu kanaas iccitiin jirtu hin wallaanina taayee Oromoo addan diiguu fi akkana godhan taayeen ni beektan gaafa opiidiyootis Tigreen amata kudhan moo kana mana hidhaa deddeebisuu turte itti fayyadamu turte jechuudha ilmaan Oromoo gartee warreen siyaasaadhaan hidhaman warreen qaroo sabaa tahan biratti galee mana hidhaa keessatti wanni isaa biizinasii isaa hundi isaaf duubatti ni adeemaa biratti galee isaan akka basaasuu ture akka gartee nama ficcisiisuu ture namni hundinuu ni beektanii jechuudha taayyeedhaaf haarayaa miti ala kaayuun kuni shimalis abdiisaa ka pirezidantii naannoo oromiyaa ta'ee filamerra taayyeen akka nama gartee bilisiginnaa keessatti paawarfuulii ta'e amma paawarfuulii ta'e hin irraanfatina iyyeensi isaa kun dhugaa isinitti hin fakkaatin warreen gartee filamuu dhabuu taayyeetiif haajookii goonu malee walaakin namichi kuni ilmaan Oromoodhaa ittiin diddiiguu fi achi kaayanii yoo fedhe ammaan tana bilisiginnaa tanaan akkanatti yaadne akkana nagootee jee deemee zoonii kibbaa seena achitti Oromoo adda diiguudhaa fi ija baasaa laalaan jaa waan dhufuu taa'uu laalleetuma garraa tanaaf sapiraayis ta'uun hedduun hin feessu namutu gartee ijumaan eeguu qabnaa jechuudha. Filannoon isaan ammaan tana wal filanii walii hiran kun wanni takka wanni garaagarummaa qabu hin jiru eegaa. Abiyyiitu Prime Minister Itoophiyaati akkasuma akkuma duraan gubbaa taa'ee ajajuutti ajajaa wanni takkalleen wanni addaa takkalleen akka hin jirre beekaa amma keessaafuu eega laayisensii fudhatee warra laayisensii qabu harka kaa'ee ilmaan Oromoodhaa akka fedhanii fixanii akka fedhan godhuu akka danda'an kana qofa hubadhaa walaakin wanni takkittiin isin qabdu oolaa bira dhaabbachuu
alaa fi keessatti oolaa bira dhaabbachuudha waraanni bilisummaa oromoodha hedduu gartee jabaachaa jira jajjabaachaa jira akkaataan isaan ittiin gartee eebba kalee gaggeeffatan kun waan nama gammachiisu mee achumaan gartee viidiyoo kaleessan warri hin arkinis wal agarsiifna viidiyoo kaleessaniin isiniif wanta godhaa jechuudha oromoodha hira akkaataan isaan dhaabbadha wanna viidiyoo kaleessan isin garsiisa dhifama viidiyoo gartee waraanni bilisummaa oromoo halee warri biyya keessa waraana bilisummaa oromoo tuffatullee ni jira walaakin dubbiin saniin ad warra bilisiginnaatiin magan sanumaan jaa wanni biraa wanni takka wanni najjuu hin jirtu abbataayeelen ama surprise hin ta'in abbataayeefilleedha dubbiin abbataayeelen waa jiras dhibiin qabdu isiniin dhageessa waa'ee gartee jes wannaatiin isin dhageessuuf hadha waan gartee waraanni bilisummaa oromoo haareetti eebbifamee jaalmarroodhaan fi akkasuma gammachuu abbooyyee faadhaan bala hedduu gaawwanna qaba zoonii kibbaa ta'uu gargaarsaniiti wanni jechuuf arbi kanatti waraanni bilisummaa oromoodhaa takka agartee mallayyoo adda bilisummaa oromoo ibsituu oolaa ta'ettu waa'ee gartee waraana bilisummaa oromoo ibsitu akkasuma gartee tiishartiilee waan adda addaa yuunifoormiilee agartee waa'ee oolaadhaa oromoo liberation army ka ibsu jechuu qabaatanii hin turre arra ammoo dubbiin ka duriin adda saniif ilmaan oromoodhaa ka diyaaspooraa keessa jiran warreen gartee qabeenyaan oolaa cinaa dhaabbachuu jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti galanii bilisummaa isiniif haa ta'u rabbiin guddoo bakka irraa baaftan bakka isinii haa buusu jechaa akkasuma obboleeyyan keessan bira marsaa lammaffaadhaa marsaan duraa hanqana eebbiftee jirti jechuudha marsaan duraa bu'aan isin buufte tana marsaa lammaffaadhaa too maal godhuu deemti saniifuu kiisha keessanii kan murteessu ilmaan oromoo biyya diyaaspooraa keessa jirtan bakka jirtan hundattuu akka waan kanaan cinaa dhaabbattanii waraana keenya jajjabeessinu akka waraana keenya jajjabeessinee gartee gabrummaa tana xumura isii ammatti itti goonu dhaamsa kiyya jechuudha saniif obboleeyyan kiyya hundi keessanuu bakka jirtanitti akka if duuba hin deebine akka gartee gargaarsa oolaadhaaf godhamuu qabu kana gartee akka if duuba hin deebine tanaan dhaamsa dhaammadha saniif obboleeyyan namuutuu bakka jirru lafaa kaanee waan godhuu qabnu wal mareennee maal akka godhuu qabnu irratti hirmaachuun waan hedduu gartee barbaachisaati amma obbo Taayee Danda'a akkuma maraatetti jira daqiiqaa takka dura waan minit sagoo dhimma shanee reefu wallaggaa bahaa jira dhimma shanee reefu wallaggaa bahaa shanee fi hattuun walma fakkaatu lachuu jeequmsa jaalatu lachuu gadadoo ummataatiin jiraatu garuu bara hunda namaaf hin guutu xannachi abaa'oo dhooree xannachi abaa'oo dhoree fixee xannachi abaa'oo dhoree fixee jechuun nyaatee fixee jechuu fedheeti afaan isaati afaan Taayee Danda'a kanaatiin isaa okay anyway shaneef okay dhibleen opiidiyoo huqqisaa ture hattuu fi shirtuu ilmaan wayyaanee barana walumaan nagaya dhamaatu wallaggaa bahaa irraa ammoo oduu gammachuutu jira caasaan nageenyaa fi ummati qindoomina shanee 53 wayyaa rabbi laal tanaanii wanna deebuu fadha maali aangoo deebuu fadha Taayeen maraatee jira Taayeen ilaalina Taayeen isaa fi sareen maraatee akkuma tokko wanni kanatti iyyuu halkanii guyyaa maraatuutu jira tanaaf kan halkanii guyyaa iyyuu jira
wanni takka illee nu gartee wanni isaan fidanii jirtu ilmaan oromoodhaa ka biyyoota addunyaa tana keessa jirtan wanni isin godhuu qabdan wanni ammaan tana nurraa barbaachisu wanni nurraa eegamu bakka jirru oolaa cinaa dhaabbachuu bakka jirru oolaa cinaa dhaabbachuun dirqama keenyaa jechuu oolaan ka jiraatuun gartee ilmaan oromootiin saniifuu oolaa cinaa dhaabbachuun dirqama keenya ta'uun irraanfatanii amma as gubbanna gartee tuma rabshaa tana naggoota malee maal wannummaan rabshaa guddoo tana naggootuuf yaada maliidha Kanyang galsana ni sekali madiran.
obboleeyyan hedduu galatoomaa isinin jecha alla waan akkana nama gammachiisan takka arkeen beeku ilmaan oromoodhaa hedduu gammannee hundi keessanuu bakka jirtanitti gammadaadha garuu wanni kana caalaa nama gammachiisaa ilmaan oromoodhaa biyya diyaaspooraa keessa jirtan ammallee obboleeyyan keessan kagartee lubbuu qaalii kafalee waraana diinaa dura dhaabbachuu jiru akkanatti qopheessee leenjisee kanaaf akka gartee arjoomtanii waan dandeessanii cinaa dhaabbattan dhaamsi guddaan gartee kanuma ta'uu qaba namni hundi waan irra fuulleeffannu ololaa fi waan biraa dhiifne nagee haasa'uu fi gartee qabaaxaruu waan hin tattaane waliin lallaaquu dhiifne akka obboleeyyan keenya cinaa dhaabbannu obboleeyyan keenya gartee gabrummaa tana buqqisuudhaaf muratanii manaa bahanii jiranii nuti illee gartee qabeenya keenyaan akka cinaa dhaabbannu marsaan takkaffaadhaa hagartee waraana bilisummaa oromootiif maallanii guuramuun ture akkuma itti fufetti jira marsaa lamaffaatti akka utaalluu saniif oromoon diyaaspooraa jirtu hundi keessanuu sodaan takka illee nuu hin jirtu mootummaadhaan wal afaan dhaabbannee jirra wal buqqifnaa wal daaraa wal goonaa beekamaadha isaanis gartee akkanuma nutti qophaa'uu jiranii saniif ilmaan oromoodhaa warreen haqaa akka gartee waan kana if duuban jennee akka itti qophooytan akka gartee cinaa dhaabbattan hundi keessanuu dhaamsi kiyya kun akka isin geette kasheer waliif gootan wal dhageessiftanii hundi keessanuu akka irraa gartee qooda fudhattaniin abdii qabaa obboleeyyan kiyya namuutu bakka jirtanitti dammaqaa wal dammeessaa dadammaqaan isinin jaa yeroon duruu fi taarraa adda jabaadhaa jajjabaadhaa waan gartee bilisiginnaan biyya keessaa godhaa jirtu ni beeytanii saniif akka gartee if duba hin deebine waraana keenya cinaa dhaabbannu waraanni keenya lubbuu qaalii kannee ilmaan oromoodhaa biyya keessatti gidiraa adda addaa itti dhufu jirtu deemanii obboleeyyan keenyatti idaamanii kunoo akkanatti hedduminaan akka isin agartan kanatti akka waraana gartee biyyaa ka laayisansii qabu ka gartee laayisansii guututti qabutti kanatti leenjisuu jiranii oromiyaa irratti yoo gartee nuti dhugumaan warreen diyaaspooraa kana keessa jirru waraana kana cinaa ka dhaabbannu taate laayisansiin isaan hin feessu isaanuu laayisansii mataa isaanii godhatanii akka biyya san harka isaanii keessa galfatan yeroo gabaabduu keessatti namuutu ni beeytanii jechuudha. Kanaaf if duba hin deebinu jabaadhaa jajjabaadhaan isiniin jaa namni hundinuu gartee waan kanatti wal kakaasaadha. Deeggarsaa oolaadhaa akka if duba hin deebine namuutu yeroon jirtu amma jabaadhaa jajjabaadhaan isiniin jaa obboleeyyan wal dhageessisaa wal kakaasaa dammaqaa dadammeessaan isiniin jaa. Hundi keessanuu ijoollee gartee biyya keessa jirtullee konfiinsi gootanii akka karaa san deemtu akka gootan silattuu ijoolleen gaara keessa jirti ari'anii taanis mana hidhaa jirti akkasuma akka deemtee gartee waraana bilisummaa oromootti idaamtee gabrummaa isaan gubbaa jirtu kana ifirraa facciftuu arraas boruus dhaamsa dabarsuu cinaa dhaabbachuu hin dhiifnu abbaan fedhe